Irra caalaan keessan yeroo ammaa kana bilbila touch screen ta'e ni qabdan. Garuu immoo miidhaa isaan namarraan gahatin jiran baay'een keessan hin beektan. Asirratti ilaaladha. Appilikeeshina kana namni hundumtuun iyyuu ni fayyadama. My File jedhamti yookaan immoo bilbila tokko tokko irratti File Manager jechuudhaan beekamti. Appilikeeshina kana keessatti iccitii addaa kan isin saaxiluu danda'u, kan eenyummaa keessan ifatti baasee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namoonni akka gallakkisan gochuu danda'u ofirraa qabdi. Kanaaf yeroo ammaa kana baay'een keessan argaatiin jirtan warroota aangoo mootummaadhaa qaban hanga paarlaamaatti kan argaman egaa viidiyoowwan sagaagalummaadhaan wal qabate baay'een isaanii gallakkifamaatiin jiran. Viidiyoowwan kunniin eessaa argame isinitti fakkaati? Dhuguma jaalatee namni sun sooshaal miidiyaa irratti gallakkisee moo namootatu infoormeeshina isaanii sakatta'uudhaan sooshaal miidiyaa irratti gallakkisuudhaan balaa isaan irraan ga'uu danda'e yookaan immoo isaan saaxiluu danda'e. Kana isin hundumtiin iyyuu of gaafadha. Garuu ammoo yeroo ammaa kana bilbilli kun akkuma isin fayyadu isiniifis diina keessani. Sababni isaas infoormeeshina keessan guutuun asirratti argama. Har'a appilikeeshina takka fudhannee namoonni baay'een osoo hin beekin itti fayyadamuu dhabuudhaan yookaan immoo irraa of eeggachuu dhabuudhaan hedduun isaanii rakkachaatiin jiran. Kanaaf iccitii appilikeeshina kanaa takka takkaan viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Egaa ammaan booda infoormeeshinoota akkanaa isiniin dhaqqaba. Yeroo ammaa kana wanti safuu Oromoodhaa hin ilaallanne, wanti fokkataan bifa fiilmiitiin gallakkifamaatiin jiru. Baay'ee namoonni san waraabanis namoota akkamiiti kan jedhu toorchi kan ta'an immoo akkamitti wanta kana yeroo hojjetan waraaban kan jedhu ana hedduu tokko na yaaddessa. Garuu maalidha asirratti of eeggannoo dhabuun isaaniillee hangam tokko dakkaamaa akka ta'e yookaan immoo dadhabaa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Appilikeeshinii bilbila keessan irratti argamu akkuma isin fayyadu akkanumallee miidhaa qaba. Kanaaf tokko isaanii ni ilaalla. Har'a waa'ee iccitii My File baay'een keessan ni beektanii File Manageridha ni ilaalla hanga dhumaatti na faana turadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Viidiyoo keenya kanarraatiin iccitii addaa kan nama balaa irra geessuu danda'u kan appilikeeshinii My File jedhamu yookaan immoo My File yookaan immoo File Managerii keessatti argamu isiniin dhaqqaba. Ani mu'eedha chaanaala kan koo Soofuma Raab irraa. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Wanti kun namoota baay'ee ni fayyada. Keessattuu namoota sooshaal miidiyaa irratti sochootan keessattuu isin fayyada. Warroota yeroo adda addaa iccitii adda addaa viidiyoodhaan waraabdanii ni kaawwadhataniiti yaaddan. Biyyoota Arabaa kana keessatti illee ijoolleewwan shamarranii argamtaniif viidiyoon kun hedduu tokko isin qarqara. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti daawwadhaa irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa appilikeeshina kana keessatti iccitiin argamu maalidha kan jedhu jalqaba irratti isin dhaqqabu. Hedduun keessan asirratti rakkoo kan ta'e baay'ee iccitii kan ta'e viidiyoo waraabdanii yookaan immoo suuraa wayii kaastanii kan qaama keessan mul'isu jechuudha. Yookaan immoo bifa viidiyootiin illee waraabdanii ol kaawwattanii bilbila keessan irraa yeroo barreessitan gonkumayyuu hin badu. Kana qofaa miti wantoota isin sooshaal miidiyaa hunda irratti gootan yeroo kaameraa waraabdan yeroo immoo Facebook irratti fayyadamtan iimootti fayyadamtan suuraawwan adda addaa walii ergitan suuraawwan iccitiidhaan walii ergitan hundi isaaniitti bakka tokkotti kuufamee ta'a. Bakka kana namni beeku mee yaada keessan koomenti irratti naaf barreessaa. Sirriitti ni beeka. Irraa fayyadameetiin jira warra jettan jechuudha. Kan beektan irraa fayyadamaatii namoota naannawa keessanitti argamanillee ittiin dhaqqabadha. Namoonni baay'een viidiyoo adda addaa seenaadhaaf jecha warroonni jaalala keessa jiraatan baay'een isaanii laayifii isaanii waraabanii kaawwachuudhaaf jecha ni kaawwatan. Garuu immoo yeroo tokko bilbila isaanii irraa balleessine jedhanii yaadanii garuu hin banne eessa ta'a. Iccitiin isaan immoo miiseejiidhaan walii barreessan, iskiriinshuutiidhaan suuraa adda addaa walii ergan, viidiyoo adda addaa walii ergan, bilbila irraa diileet godhee balleesseetiin jira jedha. Garuu hin balleessine. Iccitii kana qofaa miti. Intarneeta irratti wanti ati sarchi gochaa ooltu hundinuu bakka tokkotti argama. Amma isinitti agarsiisu. My File kan jettu kana keessa seenuudhaan salphamatti sirreeffachuu dandeessan. Appilikeeshina My File yookaan immoo File Manager kan jettu kana qaqqabaa sirriitti hundi keessan iyyuu jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan aayikaniin takka isiniif dhufti. Kan mallattoo raajeffannoodha ofirraa qabdu. Isheen kun dirqama isinii dhufuu qabdi. Yookaan immoo maal gootanii My File kan jedhu appilikeeshina kana banuudhaan keessa seentan File Manager jechuudha. Ergasii immoo ilaalaa. Appilikeeshiniin kun kan isin fayyaduuf maalidha? Suuraawwan adda addaa, dookumentii adda addaa, viidiyoo adda addaa asirratti kaawwachuudhaaf kan isin fayyadudha. Akkuma faayidaa guddaa qabu, akkuma isin tajaajilu miidhaa guddaas qaba. Miidhaa kana akkamitti ofirraa hambisuu dandeessan ni ilaalla jechuudha.
Akkuma asirratti argattan asirratti seeneetiin jira. Asirratti internal storage fi akkanumallee memory cardin keessa yoo jiraate asirratti jira jechuudha. Yoo memory yoo qabaattan. So asirratti dootii sadii gubbaa irratti argamtu. Sarara sadii tuqaawwan sadii gubbaa irratti argamu. Bilbila tokko tokko irratti sadii, bilbila tokko tokko irratti afurtu argamu. So ishee irratti kilik gootan. Ishee irratti kilik gootan. Ergasii immoo settings ka jettu isiniif dhufti. Ilaalaa asirratti. Settings ka jettu kana irratti kilik gootan. Hedduun keessan bakka kanatti kan fayyadamaa hin jirre. So ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan ilaaladha. File management jedha. Jalatti immoo allow mobile data usage jedha. Mobile data keessan waliigaltee bakka itti uumtan, bakka itti limit gootan application kanarratti asitti argama. Isarratti kilik godhaati yeroo hundayyuu asirratti cloud storage fi akkanumallee network storage keessan egaa daataatti akka hin fayyadamne godha. Ofirraa off ta'eetiin argamaan irratti. Asirratti on yoo gootan ilaalan. On goone yoo jiran asirratti ilaalan. Allow mobile data usage. Mobile daataan yeroo fayyadamtan data wifi dhaan illee ta'ee data yeroo fayyadamu maal godha jechuudha. Application kun wifi fayyadama. Yeroo isin internet adda addaa access gootan garamitti bu'a jechuudha. Direct dhufee wanti isin access gootan sun direct file manager keessan irratti bu'a waan ta'eef isa kana ofirraa cufa. Tokkoffaan isa kanadha. Lammaffaa irratti immoo iccitiin guddaan asirratti argamu. Akkana keessa gasiiqaatii show hidden system file ka jedhu ni argama. Yeroo baay'ee viidiyoo adda addaa bilbila keessanirraa delete gootan kan iccitii ta'e. Suuraa adda addaa delete gootan kan iccitii ta'e. Akkanumallee barreeffamoota adda addaa screenshootidhaan jiran delete gootan bilbila keessanirraa garuu delete hin taane bakka kana ta'a. So show hidden system file ka jedhu kanarra seenan namoonni bilbila keessan fuudhan bilbila keessanirraa suuraa akkanumallee gaalarii keessanirra seenanii yoo dhaban viidiyoo yoo dhaban kan iccitii ta'e as keessa barbaadan isaan ni beekan waan ta'eef qarshii ittiin hojjechuudhaaf kan deeman isin saaxiluudhaaf kan deeman namoota naannoo keessanitti argamu keessattuu yeroo ammaa kana bilbila irratti of eeggannoo taasisaadha. Yeroo daldala ta'eeti jira. Social meediyaan daldala ta'eetiin jira. Namni iccitii mataa isaanii qaba. Baay'een keessan ni beektan. Wanta siree irratti hojjetu baay'een keessan ni beektanii hin beeknu bara. Iccitii mataa isaanii qaba. Iccitii san immoo yeroo ammaa kana teekinooloojiidhaan bilbilaan kaawwadha jedheetii yaada. Wantoota akkasii kanatti social media kanarratti safuu kan ta'e wanti fokkataan adeemsifamaatiin jira. So kanaaf asirratti show hidden system file ka'etu kana asirratti on godha. Amma asirratti na hordofaa. Ishee kana on erga gootanii booda ammas keessaa of duubatti deebi'a. Of duubatti ni deebitan. Egaa hedduun keessan akka hordofatan abdiin qaba. Ergasii immoo storage keessan keessa seentan storage ka jedhu kana keessa seentan yookaan immoo memory yoo ta'e memory keessa seentan. Ergasii immoo asirratti ilaalaadha. Wantoota bal'attu argama. Kanneen keessaa as keessatti kanneen argaman keessaa Android ka jedhuu fi movies ka jedhamu wantoota lamatu jira. Android ka jedhamu maalidha? Movies ka jedhamu maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. So ergasii immoo asirra gad deemuudhaan Android ka jedhamu kun irratti kilik godha. Asirratti faayilli kun daataa fi moobaayil akkanumallee wantoota garaagaraatu argama. Daataa jechuun as keessatti yeroo baay'een delete waan godhuuf wanti tokko hin jiru. Daataa keessa yeroo seentan wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'an. Iccitii kan ta'an jechuudha. Kanaaf daataa keessan internet irratti wantoota hin taane yeroo isin hojjettan yookaan immoo search gochuudhaan ilaaltan asirra taa'uu danda'a. Akkanumallee miidiyaa kan jedhu kanarratti bifa suuraatiin fakkeenyaaf asirratti ilaala. Snapchat keessatti wanta argamu asirra ta'a. WhatsApp irratti wanta argamu asirra ta'a. Ilaalaa. Messenger irratti, Telegram irratti ilaaluu dandeessan asirratti viidiyoo editor irratti wanta an hojjedhe hundi as keessatti kan dhoksaadhaan ta'an bifa screenshotiitii fi akkanumallee viidiyoodhaan al tokko tokko ni ta'anii as keessatti argaman. Kanneen keessaa fakkeenyaaf tokko haa fudhannu WhatsApp fudhadheetiin jira. Fakkeenyaaf as keessatti maaltu jira faayiloota garaagaraatu jira jechuudha. Faayiloota WhatsApp keessatti argaman kanneen hundayyuu yeroo hundayyuu asirra dhuftanii maal gootanii delete gootan. Delete. Okay? Sirriitti na hordofaadha. Delete gootan asirratti jeentanii WhatsApp irratti illee kan argaman jechuudha. Waliigalatti garuu miidiyaa keessatti kan argamu yeroo internet irraa kan buufattan yoo ta'e as keessa isiniif ta'an waan ta'eef of eeggannoo godhaa. Garuu miidiyaa keessatti wantoota argaman asirratti daataa keessatti kanneen argaman Android kan jedhu kana keessa seenaatii yeroo hundayyuu maal gochuu qabdan jechuudha. Android kan jedhu keessatti Android kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan qaqqabuudhaan sirriitti delete gootan. Delete. Okay? Delete. Garuu yeroo kana delete gootan miidiyaa keessatti kan internet irraa buufatan download gootan suuraa adda addaa akkanumallee fiilmiiwwan adda addaa akkanumallee wantoonni adda addaa as keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef keessa seenaatii search godha ilaalaati gara tokkotti raradhaadhaa guutumaan guutuutti balleessuu barbaada waan ta'eef delete kan jedhu kanarra kilik godha move to trash kan jedhu ni argama. Gara trashitti move godhinaan jira. Ergasii immoo delete godheetiin jira jechuudha. Tokkoffaan wanti isin hojjechuu qabdan
isa kanaadha. Lammaffaan immoo internal storage yookaan faayilii keessan keessa seenuudhaan movies ka jedhu keessa seena. Movies asirra keessa gaddeemuudhaan movies ka jettu ni argamti. Ishee kanarratti kilik godhaa. Asirratti ilaalaa. Kanneen as keessatti argaman keessaa Telegram irratti wanta isin Telegram irraa buufattan to'e keessatti argama. Fakkeenyaaf viidiyoowwan adda addaa ilaalaa asirratti. Telegram keessa yeroo seentan iccitii adda addaa kan qaban as keessatti arguu dandeessan. Riikardii kan gootan immoo wantoota adda addaa illee as keessatti argamuu danda'anii isaan kanneen cheegoodha. Garuu thumbnails ka jedhamtu ni argamti. Thumbnails jechuun maalidha isinitti fakkaate? Yeroo suuraa tokko yookaan immoo viidiyoo tokko waraabdan achirraa akka suuraatti fudhatamtee kan teessu as keessa teessi. Akka suuraatti jechuudha. Akka thumbnail jechuudha fuuldura isaa. Fakkeenyaaf suuraa yookaan viidiyoo sagaagalummaa argisiisu bilbila keessan irra yoo jiraate suuraan sun dhufee asirra taa'a. Suuraan viidiyoo san keessatti argamu muraasni jechuudha. Kana kan godhu siistama appilikeeshinaa mataa isaati. So kanaafiyyuu thumbnails ka jettu kana keessa seenuudhaan asirratti amma ilaalaadha. Kanneen isin fayyadan kanneen adda addaa asirratti ni argamu. Kanneen adda addaa amma fakkeenyaaf suuraawwan kunniin baay'een isaanii bilbila kan koo irratti hin jiran. Bilbila kan koo irratti gubbaa irratti gaalaarii irra yeroo seenu hin jiran. Garuu asirra taa'anii hin jiran. Suuraawwan baay'een isaanii immoo kan iccitii keessan qabatan, kan suuraa keessan qabatan, kan viidiyoo keessan qabatan hundi isaanii asirratti taa'anii hin jirani. Isa kana ofirraa balleessitan. Keessaa filattanii balleessuu yoo barbaadan tokko tokkoon filadhaatii isa kaawwan gara faayila tokkotti ergadhaa kaawwadhaa. Yoo guutuun barreessuu qabdan barbaadan immoo akkana qaqqabaatii select all ka jettu ni argamti. Fakkeenyaaf na biratti ilaalaa. 1152 kan ta'u suuraa iccitiitu as keessatti argama. Viidiyoo iccitiitu as keessatti argama guys. Faayila iccitiitu as keessatti argama. 1152. Isa kana garuu yeroo balleessitan of eeggannoo isin gochuu qabdan faayilota as keessatti argaman kanneen keessaa suuraa keessan kan ibsu, kan eenyummaa keessan ibsu kan ta'u yoo ta'e gara faayila tokkootti bakka tokkotti walitti deebifadhaadha. Garuu kan iccitii ta'e suura viidiyoowwan adda addaa kan bilbila keessan irraa balleessitan suuraawwan adda addaa as keessa taa'u waan ta'eef delete ka jettu kanarratti delete all ka jettu kanarratti kilik gootan. An kanneen hundayyuu balleessuu hin barbaadu. Isaan kanneen keessaa muraasa tokko filadhee balleessuu barbaada yoo ta'e isaan kanneen keessaa tokko filama ni barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf tokko filama balleessee isinitti agarsiisu yeroo biraa check godhee ni balleessa waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo delete ka jettu kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo move to trash ka jettu kanarratti kilik godhaa. Amma garamitti deemeetiin jira jechuudha. Salphumatti gara trashitti deemeetiin jira. Isin guutuu balleessuu dandeessanii thumbnails ka jettu kana keessa seenuudhaan egaa bifa thumbnailiitiin suuraa viidiyoon adda addaa as keessa taa'a jechuudha. So ergasii immoo amma of duubatti deebinee maal goona jechuudha. Asirratti storage irra yeroo seentan yookaan immoo my file yookaan file manager keessa erga seentanii booda trash ka jettu ni argamti. Trash ka jettu kanarratti kilik gootan amma ilaalaa. Viidiyoowwan adda addaa kan achirraan duratti balleessee fi suuraawwan adda addaa as keessatti argamamu. Ammas bilbila kan koo irraan banne waan ta'eef asirratti dhufee trash keessa seenee asirratti all godha 8dha. Ergasii immoo asirraa ni balleessa. Yeroo balleessu immoo tokkoffaa storage bilbila kan kooti bakka na jalaa qabatanii kan jiran suuraawwan adda addaa viidiyoowwan adda addaa asirraa balleessaa jira. Lammaffaa immoo storage bilbila kan kooti guutaan jiru. Sadaffaa information kan koo yookaan immoo iccitii kan koo kan bilbila kan koo irratti argamu akka inni deebisee nan saaxile gochaatiin jira. Irraa fayyadamaadha. Ergasii immoo delete all ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan delete gootan. Deebifachuu yoo barbaadan immoo restore all ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan deebifachuu dandeessan. So kanaafiyyuu delete all ka jettu kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo storage bilbila kan kootiillee bakka naaf banaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee duubatti deebinee haa ilaallu. Fakkeenyaaf asirratti storage nan qabu ilaalaadha. 125.6 maal ta'eetiin jira. Storage kiyya amma fakkeenyaaf 125.6 GB itti fayyadamee jira bilbilli kan koo. Amma isa kana trash keessatti kan argamu kana yeroo balleessu immoo bakka an argadhu haa ilaallu. Ergasii immoo delete all godhaa select gootanii booda delete. Amma 20 meeqa deeba yookaan 23 24 naaf irratti bakka gahaa argadhaa jechuudha. So of duubatti deeba. Amma ilaalaadha. 22 tti deebi'eetiin jira. So haala kanaan information keessan akka isin saaxillee aappiin kun gochuu dandeessanii akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaan turaa isiniin jecha ana obboleessi keessan information babbareedu akkana kana isiniin dhaqqabu kan koo itti fufa. Warroon yaada qabdan comment irratti yaada keessan naaf barreessaa. Kanarraa asirratti xumuree jira.